wanni si wajjin teessise wanti hin jiru waan ta'eef kanaafuu gargar haa kun immoo waan eegaa turte waan itti gammaddu waan ta'eef waan si ulfaatu natti fakkaata. Kanaafuu gargar baanu jettaare. Astaan abet jetta jaalallu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube akkam nagaa jirtu fayyaa keessan fayyaa katanaaf guddaan qaba. Edduma jirtanitti immoo nageenyi koo shimbiraa qaqqabuunis niin jedha. Eegaatii har'a maaliif hin deebi'ee dhufee isinitti fakkaate akkuma argaa jirtan roobuu jira jechuudha. Nateessisuu dhabee dhimmi ari'eetiin anaatiin na baase yeroon kunis ganamadha. Wanti sa'aatii kanaan reebana dhoowwee na baase maalidha isinitti fakkaate. Guyyaa darbee akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha. Keeriyaata duukaa baay'ee faayitii guddaadha kan adeemsifame. Hedduu takka qalbiin ishee natti cabee jira. Natti aarsee jirti baay'ee jechuudha. Mana yaalaatti dhaqee gaafadhee amma gilkoosii ofirraa buqqistee waan biraa ta'utti addunyaa biraa keessa seenuutti geessee turte jechuudha. Guyyaa darbee hedduu takkaan gadde yaanis normaali. Otoo akkas ta'uu baatee otoo wanti akkasii anaafsii gidduutti haapin gochuu baatee baay'ee natti tola. Yaa jireenya hundeessuudhaaf yookaan waan jaalala jedhamu kana eegaluudhaaf inni guddaan maalidha? Pooyintiin jabaanii wal kabajaadha. Like shamarris shamarummaa isii beektee dhiirris dhiirummaa isaa beekee jiraamiree ulaagaa hawaasni keenya bocee lafa duukaa'ee achi keessa otoo dhangalaanee achi keessa otoo deemnee irra filatamaadha yaaduma jedhudha jechuudha. Wanti anaaf isheellee yeroo hundaa wal dhabsiisu maalidha? Suma kanadha jechuudha. Bakka tasgabbaahii akka shamaraa ta'ii jedhaan waan biraa waan inni itti dubbadhu qabu yeroo hundaa jechuudha. Shamarri kam ta'uu qabdi jettisi. Akka yoom nu bocame yoom lafa nu taa'ee shamarri kana gochuu qabdi yoom jedhamee yaada jedhu irratti kabaniif ishee walitti buunu jechuudha. Hanga kana hin beeku isheedhaaf jaalala akkasitti ibsama. Eegaatii hagana danda'amee maal gochuudhaan tumamaa jiraachuudha bakka. Na tumama yeroo muudiin ishee dhufu isheedhaan na dhaama akkasitti ibsatti isheen karaarra na baadhu deemii maam kan waan biraas dhufa baay'ee ulaagaan itti koonu ulfaatanii hin beekan sanyii keenyaa waan qabdu natti fakkaatu intalli waanuma hundaafuu guyyaa darbee akkasitti wal dhabneet kan nuti gargar baanee har'a garuu obboleettii ishee wajjin wal dhabdee jirti mana baateeti kan isheen jirtu. Halkan naannoo sa'aatii 7 irraa tekstiin badaawwa'inaa seene halkan ka'ee teksticha dubbiseen dadhabeen kan hin dhufe kun akkuma argitan roobni dhaanuu jira jechuudha. Dirqama wal argine dubbachuu waan qabnuuf ishee wajjin safara ishiin jira amma naannoo ishii deemeen achiin jira jechuudha. Kanaafi mee waan isiin jettuun dhaga'a. Tekstii masanaahu isheedha kan barreessite moo namatu irraa fuudhee barreesse waan jedhu wayii adda baasee ilaaluudhaaf naannoo isaanii dhaqeen jira jechuudha naannoo mana ishiidha. Egaa xinnoo nan eegame waan isiin jettu nan dhaga'a jechuudha. Baay'ee manatti ulfaate like jireenya akkamii keessa akka ta'e naan galu maaf caarraan koo akkas akka ta'e naaf hin galu like onneen jaalachuun onneen jaallattu onneen isheen dhugumaa isheen sirriin sun bifa kanaan miidhamuun ishee hedduu takka garaana nyaataa jechuudha. Gaafan jedhu la akkam ta'uu qaba ture yaani sammuun koo yeroo baay'ee deddeebi'ee gaafii kana na gaafataa jechuudha. Akka eenyu ta'uu qaba ture yaani jaalallee kanaa milkaa'uuf jechuudha. Jaaladhee namni jaaladhee argachuudhaaf tasgabbaa'ee wajjin jiraachuudhaaf jireenya isa sirrii fi milkaa'inaan guutame sana jiraachuudhaaf maal gochuu ta'an irra ture ምን ማድረግ ነበረብኝ እንደማን መሆን ነበረብኝ ማለት ለፉማ ካኒ ጃለለ መልካው ይነርጋ ናኖ ኮ ነሞኒ ጅራን ጀቹራ ባየኒ ሳኒቲ ከንኮ ማፈከነ ዘ ማፍሪ ደቤ ማሊፍ ኢንተር ካምፈዴ ቦሮ አርጉ ደቤ ነመጃለዱ ከነ ወጂን ነመጃለል ሊቀቡሳ ማሊፊን ወጂን አሙዳ ደደቤ ያኒ ማፎጂን ቴስት ጎቹ ዳደቤ ባይ መጋፊ ነቲ ታያጀቾ ደሮ ሁንዳ ሪበነ ዶርካ ላይክ ጅራሚሪ ኢብደራ ብደቲ ኡታሉን ማፋናፊ ማሊዳ ወንቲ ተኤ ማሊፍ ፈፌ በቃ ሚልኪን ኮ ጦሙር ጃለለ ኮ የሮ ሁንዳ ማሊፍ ከነታ ና ሄዱ ተከ ሰሙና ዱኩብሳ ጀቾራ ኢሴ ጅራቹ ዳፊሞ ላይክ ነመራ ፈጋተን እንጅራተን ካሬ ያኔ አመሰ ኡምሪ ከነቲ ማልማል ነበር ባች ኢኑማውቶ ፉሌ ተቆደሽ ፋጀ ዳሰሞንኮ ና ይያዳኒስ አከስኩቹ ነበር ባዳ ገሩሞ
jaalaluna milkoofni maalitti maal dhalshamu maali kamiin kam godha kamiin garamitti gara so inulfaata waan hundaafu maaliif kana kaastee odeessitanaan jechuu dandeessu like si cinqa normally sa'aatii ammaa kanatti jira baay'ee maduumeessadha baay'ee hedduu qala kitiifuu jira roobuu jira jechuudha shamara bareedduu si cinaa kanaan kaa'ee jira bire like romantikii misuma filmii gubbaarratti ilaallu sana otoo raawwadhe baay'ee natti tola garuu na milkoofne kun amma roobaan gubachaa jira qorraan gubachaa bakkeetti jechuudha እና ጫራኮ ከነ ኢሲኒፊን ኬዲኒን ጀዳኒ ኖርማሊ የኔን ድል የኔን ላይክ የኔን አይነት ላይፍ አይስጣችሁ ነው የምላችሁና ብቻ የነ ኬሪያት ሰፈር ነኝ እዛ ይጃለሁ ማታ በጣም የሚያስጠላ ቴክስት ላይ ጻፈችልኝ ምን እንደምትለኝ ለመስማት መጥቻለሁ እንደውም አርፍጄባታለሁ መሰለኝ 12 ሰዓት ነው የቀጠረችኝ እና እስኪ እዛ ነኝ ለስማት እንግዲህ ኢምቢልቢሉ ፊሲ ታቲ ቲቤ ለምኔራ ጥቆ ጀላ በርፈደ እንጅራ ዋንሺና እንጀቱ እንዳጋያችሁ ነኔ ጋ ጥቆሽ ኤጋ ደቀኔ ናኖ ሳንጅራ ኩኖ ዱፋት ከንሺን ጅፍቱ namni jani ture halkan xiqqoo jirraan bulee sababa saniif hirribni tokko godhe ifama hayyee halkan teekstiin taane wayinaa barreessitee tuftee ani numayyuu bifa kanaan si argadha haala kanaan si argadha iyyaanne omaan jettu naguun qabdaa bifa kamiin yaaldeeti I like mali kana nama bada na godhu fiden tagaro lakki keerete yani ko nama baddu si godhu fiti ati baddu taatee ton taane baka akkasumatti laalani baddus ta'ee gaaris ta'ee amma haasawuni waan irra sa'atii 24 irratti waan haasawuun qabu wanni nan si barbaade kana sababa kee maatii koo obboleettii koo ofii kiyyaafuu of dhabeetiin jira jechuudha እና በቃ ዋን ሁንዳዩ ዲሱ በርባዴ ዋን ሁንዳዩ ሲሌ ተኤ ሲላት ያደክየት ሲላና ስሮይቴ እና ወጅታኒ ምን በርባዳ ጥሩ ጋራ ያው ካሊ ሞቱ አከሰከታኑ ፈየማን ጅሩ ነፈካታ አዲስ አመልኬ ካዮን ኬቲስ ካዮን ኪየስ ገረገረ ተይጅሩ ተናፉ በቃ ያው ዋን ዱረ በርባዱ ዋን ተኤ ገረ ጅሩ ኬቲሌና ትዱፈ ያው ከምበውስ አነ ተውጣ ከናፉ ከሰዓቲ ከነ ቦደ ከነ ሁንደራ ሞቱ በከም በርባደም ነው ወይ ትሩ ለምትልፋ ከናፉ ማላጎ ነው እና በቃ እነለች ገርገራባ እንጅታ ምልፋቱ ገነ መከናዋነ ቲኮ ሳቦደ ስትሙ ቶቱሬ ማሊ ፋሾፍታ እንዱጋት ያሳጀ ሲሪየስሊ ቆሳንጅሩ ማሊ ያሪ እስከባም ኢቲያዲ ፋና ማንጀት ነገር ነው አክስማል በጅሬኛ በርቲያዲ ጅታውቢ ኢቲያዲ ቴቴ ለምን አስረህበት እኮ አንተ ጨርሰሃል ሲጀመር ገባ በመትሰራው ነገር ሁሉ እኔን የማናደድ እኔ እንድታመም ማድረግ ማሉ ዋት ፈየዱ ቀባ ሀንገኑ እንዳና ከነቆዱ ዋን ኢበሜን እንኳን አካንቺስ ነው ነገዳ አርታበል ሲገለ kana hunda moto wani hangana hunda ofille dabe matikiyas dabe jireenya ko waan balleessuuf hin qabu gabaa mani asitti fakkaatu furmaanni osoo sirraa fagaadhe namni tokko yoo waliin ta'ee waliin gammachiisin jireenya waan fooyya'ee hin qabaatin silaa gargar ba'e way ati erga si wajjin ta'ee jiruuf erga badaa ta'ee wanni si wajjin na keessatti wanti hin jiru waan ta'eef kanaaf gargar haa kun immoo waan eegaa turte waan itti gammaddu waan ta'eef waan si ulfaatu natti fakkaatu. Kanaafuu gargar baanu jettaare. Asxaa dhaabatu jettaa jaalalli kun. Wanni hundi asxaa dhaabatu an bakka dadhabeetiin jira kana caalaa si wajji. Agaruma kana wata jaalalli kun inni asxaa turre sun kanuma xumurrisa. Akka kana ta'u barsiisu barbaade.
hayyee kaa erga jettee sin daraaru. Hayyee jette. Maal Kanaaf fudhatee jirta. maaliin godha? Bakka xiqqoo mallee ta'u of luban jettu. Eshi bakka hayyee bakka gargaara haa baanu. Biyaas itti yaadiin kwaan naan hin jettu qoyi. Lakki ani kun itti Ay yaadee callisin dee itti yaadee yoo ta'e illee yoo ani yaada tokko si qopheessu yeroo masan bakka ashi haa ta'u naan hin jedhama akkas qoyi. kamiin godha? Kanaafuu durayyuu bar kararra jirtaati. Eshi biyaas xiqqoo mallee ta'u itti yaadiin naan hin jettu bakka haa gargar baanu jennaan eshi ma jettaa? Si dararuu ta'a kaa dhiphisuu ta'a bar. Wabii garuu xiqqoo mallee taatu itti yaadiin naan hin jettu bakka ashi jettee haa gargar baanu sin jennaan eshi jettee kana. Maal godhu ree tole? Xiqqoo mallee ta'u itti yaadi ay si kana caalaa si jama sin kadhadhu eshi. Hayyee. Xiqqoo mallee taanaa sin kadhadhu. Kana beeki. Tole. Hayyee. Wabii xiqqoo mallee ta'utti yaadu garuu sirriitti yaadaan sitti meetiin jira. Kana booda na dhabdee taanaan nan argatu. Ganaa safara keelleen ga'u ishee kana beeki. Kana booda garuu siin kadhadhu. Wabii lakki xiqqoo mallee ta'u qo'istee dhaga'amu wabii garuu natti mimi. Xiqqoo mallee bar namni inkoon jaalallee isaatiin hiriyaa isaa waliin yoo gargar ba'u xiqqoo garaan isaanii naa. Ati garuu waan fedhii kiyyaan qabne hiikee jira. Kana booda safara keelleen ga'u bakka ati geesse illee ga'u. Eshi waan naan jettu qabda waan dhumarratti natti. Naannoo waan sitti himuun qabu ani. Kanaafuu ati duraayyuu karoorfattee dhuftee geeffattee faa yaadate. Lakki geeffadhee miti bar si cinquun. Hin barbaadu. Lakki hin barbaadu. Ani si jammara koo yoo si waliin gargar bahe bar ni cinqama osoo geeffatte garuu kana booda sin kadhadha. Allammanatu. Ayyee kabajamtoota hordoftoota waliituu beekaa akkuma dhageessan jechuudha. Yaa fedhuu baadhuus keessi yaayamuu dhabaatus dirqama dhaqa. Tole jechuun yaada ishiin kaaste kana fudhachuun maal gochuun danda'a haa ta'uu malee jechuudha. Normally mee isin maal jettani? Isheen yaada kana dhiyeessitee jirti, yaada kana lafa naa keessee jirti, isinoo maal jettan? So keeriyaat yaada kana lafa keessee jirti, itti yaadinaan jettee jirti, itti yaadiin kun baay'ee ulfaata, baay'ee nama cinqaa jechuudha. Murtii ulfaataa murteessuudhaaf yookaan immoo gargar haa baanu yaada jedhu wayii murteessuudhaaf keessa kiyyaattis hedduuta kana dhiphisa. Deddeebisaan isiin asitti deddeebite kun jechuudha. So itti fufnee jaalalli kun jaalalli ta'a. Gargar baanee immoo isheen nama ni taati tarii yoo akka haasoftu kana yoo akka taatu kana yoo akka sadarkaa kanatti if dagattee miirota ulfaataadhaan gochoo ulfaataa gootu kana guyyaa darbee argitanii jirtanii gochoota isiin gochaa turte eega walitti dhiyaannee viidiyoo keenya isin biraan ga'uu eegallee irraati waan isiin ta'aa turte bareechitanii beektu jechuudha argaatii jechuudha kan isiin turte. So akka maa godhu gargaraa baanumoo wajjinaa jiraan. Komentii jala yaada keessan nuu ta'a. Waan na gorsuudhaaf feetan waan godhinaan jettan kamiyyuu komentii jala naa kaa'aa. Nan dubbisa. Isa booda hin baasa taanaan gara taanuttiin ce'aa jirtu. Yoo adda ba'uu qabaadhis addan ba'a. Garuu yaada keessan irratti hundaa'uu barbaada. Itti fufa taanaanis bifuma sanaan jechuudha. Kanumaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.